Harka fuunee kam jirtu daawwattoota keenya. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha. Hayyee guyyaa har'aa qophii bohaartii tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Hayyee egaa utuu qophii keenya utuu hin jalqabiin dura bareeddee dhufte mee uffanna ta'e uffattee jirtu uffata Oromoo kan naannoo kamiiti? Uffati ani uffadhee jiru egaa akkuma beekamu kan naannoo Harargeeti. Eeyyee uffanni isheen uffattee jirtu kan naannoo Harargeeti. Harargeen wantoota baay'eedhaan beekamu isaan keessaa muraasni waa'ee Harargee kan nuti baay'ee dubbachuu dandeenyu jaalalaan uummanni Harargee uummata Oromoo akkuma uummata Oromoo sakaanii jaalala baay'ee beekaa. Namni baay'een Harargee biyya jaalalaa jedhu kan biraa gootummaa isaaniitiin Harargeen gootadha akkuma Oromoo kamii gootota hedduu horattees qabdii ittiin baay'ee beekamti. Mee kan biraa maal fa'aa yaadatta? Akkasumallee aartii keessatti illee gahee guddaa taphataniiru. Aartii akkasumallee bunni isaaniis baay'ee gaariidha. Bunaan baay'ee beekamu. Jimaan isaaniillee baay'ee gaarii galii guddaa biyya keenyaaf ta'ee jira jechuudha. Harargeen badhaadhoodha yoo jennee bira darbinee akkasuma. Waliifi waloo marmaari bal'isa bakkee baraari. Egaa torban kana keessa taateen tokko naannoo Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti taateen taate tokko baay'een isaan ajaa'ibsiisee jira. Guddaa. Maatiin kun godina Shawaa Kaabaa akkuma jettitti achittidha kan isaan argamanii. Maqaan isaanii obbo Tafarii Balaayii kan jedhaman abbaa ijoollee sagaliiti yookaan immoo ilmaan sagal horataniiti kan magaalaa sana keessa jiraatanii jechuudha. Iddoo kanatti ijoo dubbii ta'e kan deddeebi'aa jiru ijoollee isaanii ja'a guyyaa tokko cidha qopheessu isaaniiti. Ijoollee isaanii ja'aaf. Ijoolleen wal eegan immoo ja'an isaanii umuriidhaan walitti dhiyoo jiru. Akka toora Feesbuukii BBC Afaan Oromoo irraatii akka argannetti obbo Tafarii yaada isaanii kan ibsanii ijoollee isaanii shamarranii ofiima isaaniidha yookiin ofii isaaniitti amananii aangoo isaaniidhaan akka tursiisan duraan ijoollee isaanii dubaraa lama gaafatamanii akka jiran yookaan gara isaanii namni isaan fuudhuu deemee akka jiruttidha kan isaan ibsan. Ishee quxisuu tokko immoo ofiima isaaniidha eegsisaniiti ijoollee shamarranii jechuudha. Warra dhiiraa sadan immoo deemanii maatii warra ijoollee isaanii kennaniif sana ayyamsisuudhaan gaafachuudhaan yookaan kadhachuudhaan guyyaa tokkorra akka isaan guyyaa tokkorra qabuuf akka isaan godhanittidha kan isaan ibsan jechuudha. Sagantichi sagantaa baay'ee guddaadha ture jedhama. Hamma horii 15 sangoota 15 qaluutti illee geessisee jira kan jiru informationii akkasii qabna. Duu baay'ee nama ajaa'ibudha. Mee obbo Tafariidhaa fi durumaayyuu guyyaan kun akka walirra bu'u barbaadaa turan natti fakkaata. Baay'ee barbaadaa turan. Isaanis yaada isaanii akka ibsatanitti hawwii isaanii yookaan milkaa'ina isaanii bara dheeraa akka ta'ettidha kan isaan dubbatanii. Yaada isaanii kana yeroo kaasanii haadha warraa isaaniif illee yeroo dhiyeessan akka isaan deeggaranidha kan isaan ibsan jechuudha. Mee gara keetiin obbolaa kee wajjin namoota guyyaa tokko akkas godhattee sitti tola ture wanti kun? Baay'ee gammada. Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'amatu akkas ta'eeti. Garuu carraansaa baay'ee dhiphaa natti fakkaata gara kanatti dhufuudhaaf. Yaada isaanii akka ibsatanitti obbo Tafaranii warri sadanillee haaluma kana fakkaatuun akka cidha isaanii raawwatanidha kan isaan ibsan. Nama ajaa'iba. Mee akka naannoo keetitti wanta akkasii namni guyyaa tokkotti baay'atee akkasiin walirratti cidha qopheeffatee beekaa nama biitti qophaa'aati. Lakki anaaf yeroo jalqabaadhaaf seenaa kana gaafa dhaga'u anaaf yeroo jalqabaati. Akka naannoo kootittis dhaga'ee hin beeku. Meeshaa biroo wanti na bira kanan yaadadhu barataa ta'ee yeroo barachaa ture tokko akaakayyuun koo eessuma koo tokkoo fi adaadaa koo tokko guyyaa tokko akka isaan heerumsiisan na yaadadha. Sana garuu bifa baasii hir'isuu fi akkaataa dadhabbii akka hir'isuutti yaadaniitu akkatti walirra buusan. Mee adaadaa keef eessumni kee sun akka odeeffannoo yoo argattee taate guyyaa sana irratti gammachuu qabu fedha isaaniidhaan immoo akkamitti guyyaa sana irra ta'uu danda'a? Wanti kun kan ta'e fedhii isaaniitiin erga isaan lama ta'anii wajjin mari'atanii booddee gara faamiliitti kan isaan fidanii garuu maatiin baay'ee gammadoodha asirratti maaliifi nama baay'ee waamtaa dadhabbii guddaa qabaa itti yaadu si barbaachisaa nama kadhachuu si barbaachisaa waan baay'eedha. Kanaafuu bakka tokkotti tokko heerumsiisanii tokko immoo ofitti fudhadhee jedhanii bifa kanaan gammadaa turan yeroo sana.
Isaan biratti faayidaa isaatu caalaatti argama jechuudha iddoo kanatti. Eeyyee. Mee amalli kun yookaan immoo amaleeffannaan kun naannoo biraatti yookaan immoo irra jireessaan utuu baay'atee immoo wanti kun sirrii moo sirrii jettee yaadda akkasii? Sirriidhas nan jedhaani yookiin immoo sirrii mitis nan jedha akka naannootti yookaan immoo akka maatiitti akka namoota garaagaraatti yaadni kun garaagara ta'a jedheen yaadaani. Okay, fakkeenyaaf maal fa'i? Gaariidha jedhee kan yaadu guyyaa tokko amma fakkeenyaaf obbo Tafariin ijoollee isaanii ja'aaf guyyaa tokko qopheessan. Si'a ja'a cidhaaf baasii baasuu, si'a ja'a cidhaaf yaada garaagaraatti dhiphachuu, baasii garaagaraa baasuu, dadhabbii garaagaraa uumuurra guyyaama tokko yoo akka raawwatetti. Sanarratti immoo obbolootillee gammadoo yoo ta'an isaaniif gaarii ta'a jedhee yaada. Akka namaatti jedhee yoo yaade maatii tokko keessatti gaafa dhalatan yaada garaagaraa illee qabaattaa miti amalaanis garaagara taata. Bifaanillee akka garaagara taatuttidha maatii tokko keessa taate. Kanaaf namoonni tokko tokko ani qophaa kootti kana naaf ta'uu qaba. Cidhi koo qophaatti akkasitti bareedu qaba. Cidha koof baasiin akkasii ba'u qaba. Uffannaa akkasii uffatamuu qaba. Jedhamanii kan yaadan yoo jiraatan maatii tokko keessa isaanirraan dhiibbaa ga'uu ta'a jedhee yaada. Yaada sirrii fi yaada dhugumaan fakkeenyaa fi akkuma ati jettee namni amala mataa mataasaa qaba wanta jaallatu qofaatti hin qabaata daawwattoonni keenya illee akkuma kana wanta obbolaa isaanii wajjin wanta jaallatanii garaagarummaa qabaachuu hin danda'u. Fakkeenya yoo fudhannee ilaalle namoonni muraasni namoota beeku keessa yoo uffatuma jaallatan tokko nama biraa irratti yoo argan kana fakkaatti kanaan barbaadu maaliifi abalutu dura uffata kana waan ta'eef utuu inni uffanne ta'e nan uffadhan ture jedhu maaliifi qofaatti fedhii isaanii waan akkasii qabaachuu danda'u waan ta'eef yaadnateetti sirriidha dhugumadha. Yaadi kun akkas eegaa daawwattoota keenya illee nu daawwataa mana isaanis bakka jiran maratti yaada kana irratti meetu yaadanii maal sitti fakkaata? Sirrii moo sirrii miti jedhanii isaanis utuu walii wajjin mari'atani. Egaa daawwattoota keenya yaada keessan koomentii jala nuu kaa'uu dandeessu. Yaada baay'ees wal nama falmisiisu miti garuu yaadni namni dhuunfaa qabu immoo yaada addaa ta'uu hin danda'a. Mee yaada kanatti wanti kun amaleeffannaan kun babal'achuu qaba. Namni baay'een guyyaa akkasitti baay'atee guyyaa tokkorraa sirna gaa'elaa yookaan cidha isaa godhachuu qaba moo qofa dhuunfaadhaan godhachuu qaba kan jedhu irratti yaada mataa isaanii nu kaa'uudhaaf bakka yaada kaa yookaan koomentii irratti nu barreessuu danda'u. Waliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Egaan daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Egaa qophii keenya akka irraa barattan itti bohaartanii fi itti bashannantan illee abdii guddaadha kan qabnu. Egaan daa'ittarri keenya gaaffii muraasa nu qopheessee jira. Gaaffii lakkoofsa tokkoon akka qabee jira. Taatota fiilmii afaan Oromoo keessa yoo xinnaatee 3 dubbadhu jedha. Dhiira moo dubara? Warra dhiira. Mo'ataa Shanee. Tokko. Amanuel Fixumaa. 2. Soolanaa Dimaasuu. Argattee jirta garuu gaaffii kun xumurreen ture. Yoo isaan keessaa nama tokkotti heerumuun dirqama sitti ta'e eenyutti heerumta? Dirqama dhaka. As keessatti hin filatta malee lakkichu. Kan akkas jedhu dhugaa dubbachuuf baay'een isaan jaalladha baay'een kabajaa dinqisiifattoota isaanii dhalleeti. Baay'ee aartii Oromoo keessatti illee gahee guddaa taphataniiru. Waan itti heerumu garuu. Heekoo filatta isaan keessa. Dirqama gaaffii kana natti ta'eeti yaadees hin beeku garuu. Soolanaa Dimaasuu. Waliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Egaa anaan immoo gaaffii lakkoofsa 5 kan na qaqqabee jiru utuu yeroo humnaa fi dandeettii isaa qabaatte nama tokko firiijii gashisiin jedhaniiti eenyuun firiijii gashitaa jedha. Firiijiin suni qabbaneessa. Qabbaneessa qabbaneessaa isa jedhame. Eenyuyyuu akka firiijii keessa galu hin barbaadu garuu nama maqaa isaa dhabuun barbaanne tokko yeroo baay'ee saba keenya nama arrabsu baay'eetti bulluqee tiishartii isaa nama balleessu tokko hin beeka maqaa isaa dhabuun miidiyaa irratti sirrii miti yoon isa keessa galche tokkoffaa ofiisaaf hin qabbanaa'a
Lammaffaa immoo arrabsoo saba keenya irraa qabu kan achi keessa turuufan barbaada jechuudha. Kanaafuu nama sana qabbaneessitu qabbaneessaa isa jedhamu yookaan immoo firiijii isa jedhamu keessa waggaama tokko achi keessa kaa'uun barbaada. Yeroo hammamii waggaa tokko qofa qabbanaa jettee yaadda? Qabbanaa Aliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Tole amma ana ta'eera dabareen jechuudha. Mammaaksadha kan afaan Oromootiin jechuudha. Bishaantu afaan nu jiraaf malee sila waan meeqa dubbanna yookaan immoo waa baay'ee dubbanna jette qurxummeenii jedhama. Mee bishaantu afaan isee jirooti jechuma kanayyuu akkamitti dubbattee eenyutu isee dhageeyye jedha. Mammaaksallee baay'een beeku. Garuu durumaayyuu qurxummiin hin dubbattu kan dubbatu nama qofaadha. Nameessoo yookaan personification isa jedhamu akka namni waan barbaadu tokko waan jechuu barbaadu tokko karaa bineensaa karaa mukaa karaa nama biraadhaan ergaa isaa waan dabarfachuu fi karaa qurxummii akkas jette jedhama malee qurxummiin hin dubbattu yoo bishaan keessa teessis iyyuu afaantu jira bishaan afaan ishee keessan gara yoo gadi baate immoo qurxummiin bakkee jiraachuu hin dandeessu barreessitee laata. Kanaafuu hin dubbanne jechaa jirtaare? Hin dubbanne qurxummii hin dubbanne. Namoonni yaada isaanii akkas jedhe jedhanii jechuuf wanta dubbatanii karaa wantoota kana ibsatu jetteetu maasa kana hiiktaa? Eeyyee. Suni namni ofiisaatii waan barbaadu sana akka wanta namni biraa dubbateen bineensaan qabanii mukaan qabanii uumama naannoo isaaniitiin qabanii akkas jette jedhu malee namumata akkas jedhe. Qurxummiin hin dubbanne. Qurxummii waan akkasiin dubbattu. Aliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Gaaffii kan biraattiin darbaa. Osoo carraan muka ta'uu dirqamatu ta'ee gosa mukaa keessaa isa kamiin taata? Nama taate uumamtee gara mukaatti deebi'uun baay'ee ulfaata. Utuu taate. Hoomii muka hoomii. Hoomii maaliif filatte hoomii? Muka hoomii muka guddaadha jedhama akkasumallee damee babal'aa fi damee gurguddaa qaba waan jedhamuuf utuu ta'eef isa jedhamu hoomiin ta'a jedhee mayyaadha. Gurguddachuu babal'achuu barbaade. Ta'uu isaati. Aliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Tole gaaffiin gara kootti deebiite amma kan jiru akkas bineensa daggalaa keessaati dirqama ta'e utuu isin jedhaniiti maal ta'uu barbaadda? Bineensa daggalaa namni bineensa jedhama. Yeroo jettu. Namni bineensadha jennee baranne kutaa jallaatti. Garuu bineensa kan namarraa adda ta'e yoo naan jette ta'e immoo jaldeessan ta'a. Namni bineensa jettee baratte moo namni bineensarraa dhufe jettee baratte? Namni bineensa jedheen baradhe bineensa irraa dhufes yookaan immoo jaldeessa faarraa dhufe innee baranneerra. Kanaafiyyuu garuman dhufetti hin deebi'achuu barbaade. Nama ta'uu keetti namanne? Nama ta'uu kootti nan namana garuu namni bineensa dhasi garuu yoommoo bineensa warreen dubbachuu haasa'uu hin dandeenye namarraa warra adda ta'etti yoo naan jette immoo jaldeessa ta'uun barbaada namni baay'een leenca ta'uu barbaada. Ani jaldeessa ta'uun barbaada. Namni baay'een leenca ta'uu isaa akkamitti leenca ta'uu barbaadu isaa akkamitti beeka? Nama baay'een nan gaafadha waan ta'eef namni baay'een yoo namni waan guddaa hojjetu tokkos kuni leencadha. Ani leencadha namni ofiin jedhus jira waan ta'eef iyyuu akkas jechuun dandeecha. Egaa gaaffii cimaa ulfaataadha natti fakkaata. Inni egaa asirratti akka deebisee jiru daawwattoota keenya jaldeessa ta'uudha kan inni barbaade isinoo utuu isin ta'ee maal ta'uu barbaadu? Aliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Gaaffiin na bira jiru gaaffiin kan biraa kutaaleen Oromiyaa keessaa bakka daawwannaa akkati daawwattuuf carraa yoo sii kenname eessa deemtee daawwachuu barbaadda? Tokko qofa? Ammaaf tokkuma. Isuma qusadha.
Oromiyaa guutummaa matti tun deemee daawwadheeti baay'ee natti tola. Iddoo deemanii daawwatan baay'eetu jira. Akkasumatti Oromiyaan miidhagduudha mitiire. Iddoon hundumti ishee nama hawwatti iddoon hundumaa deemteetu daawwatteeti. Gara ofiitti kan si harkisu miidhaginni ishee fi kan hawwatu. Dirqama garuu tokko qofa yoon jedhame Baalee. Maaliif gara Baalee kana deemuun kun? Deemteen beektu kanaan dura? Deemeen beeku. Tole. Maaliif Baalee deemuu filattire? Gara Baalee deemuu kan filadhee fi bineensi achitti argamu tokko jira Niyaala sana daawwachuu yookaan bineensa sana ilaaluu nan barbaada. Akkasumallee holqa Soofumar sana daawwachuun barbaada. Holqa guddaa fi seenaa guddaallee qabu waan ta'eef sanaaf ani gara Baalee deema. Aliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Tuubor duuta jedhamteeti. Maal hojjetaa guyyaa sana eeggatta? Guyyaan tokko si kennameera bor jedhamteeti. Bor duuta jedhamee sitti himama. Mee guyyaa kana akkamitti eedda? Maal gochaas guyyaa sana eeguu dandeessa? Maal na ajjeesa abbaan isaa sila. Namni tokko kan inni akka sagantaadhaan kan inni ajjeefamu yoo murtii du'aa yoo qabaate yookaan immoo yeroo tokko immoo karaa mana yaalaadhaan guyyaa akkasii duwwaatti jiraachuu danda'a kan jedhu malee namni akkasiin sagantaadhaan du'u hin jiru yookaan immoo yoo namni nama ajjeesa ta'edha. Garuu yoo akkas ta'e immoo ani borette borree bakka akka inni postpone yookaan guyyaa adda biraatti ta'uuf waaqayyoon kadhadhaa eegaa. Darbu guyyichi boruma qofa maal goota? Maal gochaa jetti? Guyyaa dhumaadha si murtaa'eera. Egaani hordofaa amantii kiristaanaadha. Kadhachaa waaqayyoo bira dhaquu yookaan immoo yoo kadhachaa duute gaarii dhedhee waan nama nuuf iyyuu jilbeenfachuu. Gaaffii kana kan deebistu gara amantii irratti hundoofteeti jechuudha. Kadhachaa cubbuu kee himachaa. Beekamaa dalleedha namni madde. Mi'uutu si ta'e maal goota? Guyyaan tokko naa kennameera. Maybe wantoota nama irraatti fana milkeessa jedhee yaadaa ture sana nan hiira jechuun yeroodhaan hin hiraaf jedhee yaada. Wantoota sana yeroo amma qabuuf itti murteessee wantoota sana milkeessee booddee akkuma jettaanis gara kadhannaatti deebi'uun konaaf. Silaa wantoota kana dura kaayeffate guyyaa tokkotti numa ture. Lakki garuu guyyatti sanatti fayyadamuu waan hin barbaaduuf. Tole. Aliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Osoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa qaamaan utuu argattee gaaffii maal gaafachuu barbaadda? Isaanum taa'aa jiraatani malee isaanum argee gaaffii gaafachuudhaaf ani guyyicha ga'u yookaan immoo qaamaan isaan na biratti argaman malee kan gaaffii kooti rakkoon qabuun qaqqaba jedhee. Mee utuu argattee maal jettaan? Kan ana qofa otoo hin ta'in yaada Oromoota baay'ee fi laphee isaanii keessa gaaffii fi yaada garaagaraadha kan jiru jedheen yaada. Ani tuun argadhe gaaffiin gaafadhatu hin ta'in waan ani itti himu qaba jedhee yaada. Gurra isaaniitti. Gurra isaaniitti maalin jedhaan iseeti? Hin baddanii isin yaadni irra jedhaan. Aliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Otoo akka carraa ta'eeti carraan looterii qarshii biliyoona 100 si ga'e qarshii kana maal goota? Hayyee egaa qarshiin naaf kenname kun qarshii guddaadha. Ani immoo qarshii amma kanas immoo pirogiraamii akkasitti qabadhee kan jiru garuu ogeessa biizinesiidhaan mari'adhee kan namattiin gargaaru qabu namattiin gargaara. Kaaniin immoo hojii biizinesii waan tokko hojjedhadhee yaada. Carraa gurguddaadhaaf fayyadamta namoota rakkatan illee ittiin gargaaruu fi akkasumallee gara biizinesiitti deebisuudhaaf yaada jechuudha. Aliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari. Egaa daawwattoota keenya qophiin nuti guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti xumura. Qopheessitoonni qophii kanaa Anaandoo Geetaachoo fi anis Asteer Kennesaa akkasumas ogeessa kaameraa keenya Amaanu'eel Waaqturaa waliin ta'uudhaan qophii kana qopheessine isin biraan gahaa turreerra. Torban qophii biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Waliifi waloo marmaari falmiisa bakkee baraari.